ani akka xiyyaatti anka diinaasoo danda'u hangaasarraa ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhu qaba tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoon hin duune bakka nagaa geessisan hujii tiyya turtee jechuudha hangaan bade kana keessatti warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyu Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan attummaa wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni saa kami daandiin saa kami karaan saa kami maali eenyu ajjeese eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha wani ni dhabameef kana jechuudha moonyi maanal abbaa kiyya gowwaan hin jiru osoo haa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru lipsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha muuxannoo qabna nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran nama hedduu sanaafu maal godhe viidiyoodhaan akkumaan amma isinitti taasawutti waraabee jira jechuudha waa hunda paartii 10 10 parties partii sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha sagantaa 10 waraabamtee Germany's ni jirti America's ni jirti Canada ni jirti Australia ni jirti Somalia ni jirti Djibouti ni jirti Somalia ni jirti Kenya ni jirti Ethiopia keessa ni jirti guyyaan nuti duune guyyaan ani du'e hangaasa Ahmad Ibrahim Arrajan viidiyoon gadhiifamte akkasitti waliinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha qabgoone Ifbeekatichinis ifbeeka nuti sattichani beeyna bujrii maas ni beeyna bujrii mitichis ni beeka jechuudha wal beeyna jechuudha amma wal buunee wal qabnee jirra jechuudha akkas ilaal qap wal goone hojjetaa hojjerraa jechuudha ija keessa wal laala soo wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan warri dhugaan na cinaa dhaabbattan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa maal eenyu dhoqanna nuti du'aa maal eenyu dhoqanna nuti du'aaf kannineeti hojjechutu jirraa miti bar du'aaf kannineeti hojjechutu jirra sanifu baqachuun jiru maal godhe sanifu baqachuun jiru maal godhe jira waraabaa jirraa jechuudha waraabaa jirraa jechuudha waraabamtee jirti addunyaa irratti taqabaabloo quccu bilwal jechuudha nyaachifamtee taa'u jirti jechuudha nyaachifamtee amma yaadan qabnu amma booda waan feene haasoyna walitti kunoo dachaane qa amma booda haasoyis takka amma booda haasoyis takka tartiibaan isidii gadhiisaa naa jechuudha viidiyoon kurnan sagantaa 10 waraabamte tuun hundi immoo kan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha taqartuwal kan nasima kan na dimtsi kanna dimtsi abba kanna dimtsi ni dhageessa mi afaan kanna dimtsi sagalee keetii hojii
oduu osoo hin ta'in oduu osoo hin ta'in sagalee ati bilbiltee hojji abbaayye sagalee ati bilbiltee attummaatti qindeessite sagalee ati bilbiltee ajajatti kennite sagalee ati bilbiltee ittiin hujii karaarra keeyse hujii karaarra keeyse sagalee ati itti bilbiltee malaammaltummaa hojjette sanii wajjin idiitti si taatee taa hojjetti jechuudha. Your future of politics is dead. Akkasi wal hunee አይደለንም እኛ አይደለም